gudii arguuf beera fuudhanii jedha Oromoon keenya yoo mammaaku. Yoo lubbuun ijaartu bee waan miidiyaa kanarra deemaa jiru waan baay'ee gadi bahaa jira waan baay'ee gadi guurramaa jira. Safuu ofiillee eeggachuu waa hunduma isaa bareessachuun nurraa barbaachisa yeroo baay'ee. Mee obboleetti keenya kan akkuma ishee argaa jirtanii ofii kuni borciidha. Ofii hoo lafa gahee jira. Ishee saniinuu hin sirbitii jechuudha. Wanna bushaa'uu fi wanna gaarii fi wanna miidiyaatti ba'u abadan ijoolleen keenya hin beekan ammallee. Wanna miidiyaatti ba'uu qabuu fi wanna miidiyaatti hin baane hin beekanii jechuudha. Dhugaa rabbii hedduu nama gaddisiisa. Ani shamara ta'uu kiyyaayyuu ofan jibbe. Maaliif beektan yeroo baay'ee ijoollee keenya shamarranii shamaruma kan waan hin xaqqam kan nyaata kallattii nyaataa yookiin seera nyaataa kan hin beekne kan miidiyaa irratti baatee akkaataa nyaata itti ofitti guuran kan uffata qullaa bahan kan garaa akka jaartii nama ulfaa yookiin dubartii ulfaa godhanii akkas borcii kan itti guuranii ka'anii dhufanii miidiyaa irratti sirbu. Xiqqishuma sheemiin sin hin qabu lakki obbola. Kanaaf waan miidiyaa irratti ba'uu fi waan miidiyaa irratti hin baane ofii keessanii hin baasin adaraa keessan. Namni nama taazabaan hin jiru obboloota kun. Mee amma obboleettiin keenya kun waan gaarii hojjette jettanii mee namni waan gaarii hojjette jettan. Garuu nama jibbisiisa dhugaa rabbi dubbachuuf. Maaliif sanuu akkas baatee kan sirbitu hoo osoo teechallee sirbitee gaariidha maaliif borcisa hin dhuffatte jechuudha. Garuu ishiin baate kun amma maal agarsiifachuudha borcii agarsiifachuudha moo dhalootuma dhufuu sanii waa lafa gootee deemuudha moo waan baay'eedha. Miidiyaa kan akkaataa miidiyaa kanatti fayyadamtanii baradhaa warri hin beekne ijoollee jalaa baradhaa. Naamusa nyaataa hin beektanii, naamusa uffannaa hin beektanii, naamusa akkaataa viidiyoo itti waraaban hin beektanii. Oluma jetteetuma mana arabaa keessatti nyaachaa, sirbaa, kaan gochaa maalidha kun? Wanni hunduyyuu sadarkaa qaba, akaakonni qaba jechuudha isin galee. Innaa sadarkaa san eeggateeti wanni hunduu kan hojjetamuu qabu. Garuu yoo amma fakkeenya mucaan kun borcii qaba. Borciin isaa akkuma lafa ga'e niitii ulfaatu akkatti lafa gahee jira. Ulfii fi borciin garaagarummaa guddaa qaba bara. Tokkoo miti walumaa hin beeksisa. Borciin dadacha'ee ammoo shinontee cheefaa hin dadacha. Kunis siruma immoo hin baala gooftee hin talle jechuudha. Ani ijoollee akkanaa baay'een arge beektanii. Tokko lama miti ijoolleen akkanaa baay'eetu jira. Irraa of qusadhaa san jechuu barbaada. Kanaaf kanammoo mana namaa keessatti gola namaa keessatti waan akkanaa hin dalaginaa. Akkasuma immoo ijoolleen waan borcii sirraa qannasu warri barbaadan keessan nu gaafadhaa isiniifan ibsaanii koomentii irratti naaf barreessaa yoo warri borcii barbaadan borcii qannasuu barbaannaa borcii qabnaa qannasuu barbaannaa warri jettanii koomentii irratti naaf barreessati viidiyoo isaa tasinii hojjedha jechuudha. Dhugaa rabbi amma jechuun shamarri gaafa istaayiliillee toltan bareennaa bar istaayiliin keenya yoo nu xiqqooshi dubartiin gaafa istaayilii qabaatte bareeddu uffanillee irraa bareedaa deemsillee irraa bareedaa waa hundi ishee silaa bareedu moodelistii yoo taatanii jechuudha. Gin shamara taatanii gaafa akkasitti borciiseetti guddatu nama jibbisiisa. Dhiiruu nama hin jaalatu dhugaa rabbi. Kanaaf waan nyaatanii raftanii illee xiqqeeffadhaa isin jechuu barbaadetan ijoolleen borcii qabdan. Xiqqeessaa akkasuma miidiyaa irra hin deemina yoo borcii qabaatte miidiyaa irratti gadi hin bahiniin xiqqeeffadhu qallafadhu. Moodelistiitu miidiyaa irratti baabar beekamtii argachuudhaaf yookiin immoo atamma borciin kun beekamtii namaan kennu bar dhibeessitti ta'a malee beekamtii siin kennu. Garuu borciinii xiqqeeffachuu hin dandeessan ofii keessanii. Maaliif nyaatuma qannastaa hirriba kee qannastaa akkasuma immoo wantoota zayitii fi sukkaara qabanirraa baay'istee of eegdaa. Fakkeenyaaf yeroo raftu waan nyaattee raftu beekuu qabda. Waan garaatti si ulfaatu nyaattee hin qabdu jechuudha. Kanaaf isa warri barbaadan yookiin immoo yoo warra borcii qannasuu barbaadanii koomentii yalanaa kaatee isiniif hojjedha jechuudha viidiyoo isaa jechuudha. Akkasii jechuudha. Nama dhugaa dubbachuuf ani borciin qaban qalloodha si borcii isin qabu jechuudha. Sababii isaas hin jaaladhu jedhe. Ani namuma argu kanaayyuu bakka yoo amma borcii micoo kana argamti amma minaan nyaadhu. Bakka na jibbisiisa akkasuman taasise manaan kana nyaadhee akkasuman taasise dhugaa rabbi. Nama fufurdaa kana yoo argame araboonni kun fufurdaadhaan beektan yoo argee isa agarraa midhaan nyaadhu maaliif akkasuma ta'aaf natti fakkaata bakka na zaggaa bakka gizuma san jechuudha
sodaadha baqa maaliif dubartiin gaafa furdattee bar waldittee gajjechuun makaraadha si argansiisa ati ganaa nyaattee taphatteen quufne burraaxxeen quufne ganaa ammoo sa'aatii kanaan shamarri yoo burcii namatti ba'u namas xallaa garuu osoo warra daa'ima jaartitti illee yoo ba'e wannoo jedhu qabu garuu isin warri ijoollee shamarranii burcii ofitti hin baasinaa hin bareedani rabbi staayiliin keessan hin bareedu jechuudha. Borciin nama jibbisiisa borciin jechuudha. Duubumallee qabaachuus ni wayyaa dhiirrillee duuba san jaalatadhani. Garuu shamarri moodelistumatu bareedadha. Bakka shamarri qilxi kan jette jechuudha. Qalloos mati furdoos mati makakkalanyaan dassi nama jette jechuudha. Kan akka teenyaa qalloo reeffatanas mati jechuudha. Anu amma kun yoon galee furdachuu barbaada. Furdachuu moo jechuun bakka qaama kiyya duraanitti deebi'uu barbaada malee ani jechuun bakka jiraami furdachuun barbaadu. Maaliif furdinuma jaaladhaan dhalootuma kiyya keessatti yoo amma achi heerumee furdadheen beeku malee hin jibba baay'een jibba jechuudha. Maaliif waan jibban kun garuu nama nanqatu afootti furdadhe jechuudha. Daa'ima godhadhee furdadhellee rakkoon qabu garuu hagan heerumutti hagan abbaa manaa godhutti furdachuun barbaadu jechuudha. Kanaaf isinillee aga abbaa manaa godhattanii daa'ima godhattaniitti furdatinaa isin jaa boccii naqseetti hin baa saniin booddee bakka rakkoon qabu jechuudha. Siigalte kanaaf moodelistii ta'uu barbaada. Moodelistii ta'uu barbaada bakka qillixi jedhaati nitsitti jedhaati jechuudha. Qal'oo bareedduu ishii taati. Qal'oo bareedduu qal'oo akka malee osoo hin taane bakka makakkalanyaan jiraan waan akkasii ta'uu qabu. Ta'uu qabdanii isiniin jedha ishee hordoftoota kiyya kuni dhaamsa kooti jechuudha. Akkasuma warri immoo hin barbaannaa borcii barbaadna jettani warri barbaada illee maa barreessaa warri hin barbaanne immoo komentii jalatti sinaa barreessaa isiniif hin deebisa sallachiifu. Wanta si furdisuus sitti nima wanta si qallisuus sitti nima jechuudha. Dhugaa sin jedha dhugaa rabbi wanta si furdisuus sitti nima wanta si qallisu jechuudha. Keessattuu ijoolleen qallina barbaadan komentii lanaa ka'a. Borciin kun isinitti badhate. Ani bakka akkamitti akka baatanii deeman borcii. Ani borcii illee hin jaaladhu duuba jedha san illee hin jaaladhu. Walumaa galatti lachuu hin jaaladhu. Baali kun dubartiin barree bakka makakkalamni matu bareedudha walumaa galatti. Lennaa akkasii isiniin jedha har'a kanaas hin bohaarse waa'ee mucoo tanarraa kaase na jibbisiiste sanuu of argufti miidiyaarra baate hin qaanoftu si jammar jechuudha. Borcii qabaadhetan miidiyaa irratti baay'ee yoon baay'ee mormaa olan ba'a malee mormaa gadi hin ba'u. Dhugaa rabbi jechuudha. Ati immoo garuu mormaa ol nutti baateen beektuu jettanillee mormaa gadi nutti baateen beektuu akkanumatti jecha waraabdallee yoo jettani tuktukii kiyya jala seenati ilaala. Tuktukii kiyya jala seenati ilaala. Isiniifin ibsa tuktukii kiyya jalatti jechuudha. Guuti tuktukii kana jedhee waraabesii akkasuma immoo suurawwan kiyyallee ilaaluu dandeecha. Ani suuraa kiyya Facebook keessa ilaaluu dandeessan jechuudha. Ani qal'oodha baay'ee qal'oodha. Ani furdina hin barbaadu walumaa galatti. Maaliif bakka nan jibba nama furdatu kana nan jibbisiisa. Akka kiyya namni jibbitan jirtu mee furdina garuu dhugaa bakka hin beeknu fafootti rakkoon qabu kana fafoo nagaan heerumutti rakkoon hin jiru. Gaafa heerumu yoo furdadhellee rakkoon hin jiru garuu ammatti furdachuu fedhu malee. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkasuma warri mana kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila ta'aa akkasuma warri taatan immoo galatoomaa yaada qeeqoo qabaattan gaafii qabaattan gaafachuun dagatinaa komentiin banaadha isiniin jedha. Har'a kanaanas hin bohaarsee waan biraatiin isin bohaarsine hin jedha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti kanumaan immoo turtii gaarii isiniin jedha. Adaraa keessan kaa ijoolleen borcii qaqqabdanii nasin komatinaati sirreeffadha istaayiliin teenya yooma babbareedde shaggeedha shamarri istaayilii. Yoo babbareedde bareedde moodelistii yoo taate jechuudha. Addunyaa irratti sin beekamta waan ta'eef gaafa moodelistii taatanii addunyaa irratti illee hin beekamtanii jechuudha. Sii galee bakka biyya arabaa kana dhufe malee osoo biyya jiraadhe moodelistii san nan hawwaa ture. Keessaa moodelistii fi fiigicha nan hawwaa ture. Garuu maal godhare akkasitti moodelistii sanillee xiqqoo bakka keessayyuu fiiguu sanan hawwaa ture jechuudha. Carraa kiyya goshiinaa arabaa keessa na dhaabe ijoollee.